بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أما قرتكم مقالات الرواد مقالات الرواد كن وكاسين قرتن كان يتيرا سبحان الله مصيبة قدو أمة مدته يبدي الأموج ده مقالنا كي يتتك بتشاجرتي أشوا أكنا بكاتي الرواد كرولا نام نو كنا نبيتنا شوانا كنا بكاتر الله شوا سبحان الله أبو رب أمة الإسلام ربنا جل باسو يبدي أكنا فكاتا مقالا شوا بكتامي بكتومي بكي بدي بيل ibiddi fooqii seenee jira fooqii tana seenee bar fooqii seenee jira baankoowwan waan adda addaa gubaa jira ibiddi salbaaca irraa ka'ee bakka hunda waliin gayaa jira magaalaan Dirredawaa irra ganama barii barraaqaan shororkaa addaatti seentee jirti subhaanallah rabbina jaanu haa baasu ibiddi eeda halkan sa'a 9 irraa eegalee hanga yeroo ammaatti kan dhaabbatin subhaanallah itti fufee deemaa jira akkuma isin gartan kana tun masjida بلال يجوا مسجد بلال شوارع ترى ورا بجرا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام سبحان الله كنا فكرت مقالن Dirredawaa irra ganama barii barraaqaan kaamera tu isin garsiifne malee ani bidda bil bi'uun arga kun olaala wanni gurraattiin tuni bidda talafarraa olu taaltu tun wanni tuni bidda qilleensi hundi gurraata'ee jira subhaanallah akkana fakkaatti magaalaan Dirredawaa garri kun kana gayaati kun ammoo Taayiwaan maal jettaniin salbaajtara waan fooqii gadi dirgim godhe dhabamsiise bakka abbaan fedhe dhaamsuu dadhabe ibiddi dhaamuu didee itti bu'anii dadhabanii jiranii dhaamuu dadhabee jira salbaajtaraan kun uummanni akkana fakkaata akkanatti bahee dhaabbata akkasiin gartan kanatti jechuudha tun ammoo bakka gartee bishaan yeroo hedduu itti hodhessanii asiin naannoo tan ammoo ibiddi isin gartan kana gurraacha kana subhaanallah fooqii san seenee jira laal ibiddi fooqii gartan san fooqiin tun fooqii baankoowwanii fi wanni adda addaa dalagaan jajjabduun irratti dalagamaa jirtu fooqii hashawaa walakkaati maqaa isii eenyu fooqii tana maqaan jira fooqii minaa jedhamtu fooqii beekamtuu karaa gubbaa tana subhaanallah ibiddi seenee jira kanaaf namni waliin arguu achi dhiyaachuun hin danda'amu ibiddi dhaamuu didee eega ida halkan sa'a 9tti jalqabe haga ammaatti ibiddi deemaa jira rabbi ummata islaamaatiif nama hunda rabbi najaa haa baasu subhaanahu wa ta'ala hedduu nama sodaachisaa hedduu nama yaachisaa achi dhiyaadhee waraabuu waan hin dandeenyeef asiin masjida koree waraabaa jira fooqii masjidaa gubbaa jira jechuudha baarakallahu fiikum wa jazaakumullahu khairan isinis du'aa ummataaf godhaadha rabbi asumatti nurraa hadhaaf samaa'iin Dirredawaa irraa bollollatan lama haati subhaanallah اللهم أنت السلام ومنك السلام فإن ربنا بالسلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام كن لا مقالات الدرة نجايا كنا فكانتي نمني أكا جلتي واتكا يبدرة ومني يبدرة إيجاني دبنا نمني أكنا ميشان أكا جلتي كوبتشا جلتي يبدر سين أجرا سبحان الله ربي نجانو هاباسو والله دعائي قدانا مقالات Dirredawaa كنا فكانتي سبحان الله كنا فكانتي magaalaa Dirredawaa jechaa ana jiru dhageettu magaalaa Dirredawaa irraa shawaa bakka salbaajtaraa karaa ol bakka Taayiwaanii milatu warra usman waan beene ma dubbansa Taayiwaan asi Taayiwaan oli bakki walakkaa shawaati bakka gartee meeshaan babbareedan salbaajni wanni ta'e hundi itti buutu jechuudha bakki tu yoo beeytan karaa Saabbiyaanitti qaxxaamuru ol fooqii gudditti beekamaa iyyansa namaatiif hin dhageessu namaa waan biraati inshaallah nu hordofaadha waan garree isinii gabaasaa deemna baarakallahu fiikum ummata islaamaatiif rabbi kadhadhaadha لا إله إلا الله وحده لا شريك له ibiddi gaddeemaa jira warrummaan magaalaa tanaa jechuun naannoo kanaa kunuu meeshaa ifii baafachuu qaba lubbuu ifii baafachuu qaba ilmaan baafachuu qaba subhaanallah waan haalaan nama sodaachisu ibiddi dadhabamee jira bilbila ibiddaa hin argaan ifiifuu oowwi atuu jalqabee jira laal ibidda laal subhaanallah
wanni takka dhaamsu dadhabdee daa halkan sa'a 9 irraa jalqabee fooqii seenee baankoowwan waan adda addaa hunda dirgim godhaa jira. Ani takkaan garre waan akkana ibiddaa ifaalleen ganamaan dhaamee waa takka buusuu dadhabanii jiranii. Tanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala rahmata isaatiin Rabbiin haa dhaqqabu ummataaf Rabbi kadhadhaa jechaadha. Kunoo akkuma isin gartan kana eegaan as dhaabbadde ibiddi kun gaddee ummatti jira. Ififuu oowwaa fi aarri akka biraati samaa'iin hundi golgola laala qilleensi aarri nu gubbaan garagalee jira bakkuma jirru tanaahu aarri nu gubbaan garagalee jira waan ta'eef haala mijeessinee ilaallee akkanatti jirra magaalaa Dirree Dhawaa gandaa Hashawaa yoo magaalaa karaa Taywaan itti qaxxaamuru karaa maal jettanii karaa itti qaxxaamuru ibiddi belbelli ibiddaa akkuma ibidda jahannamitti gad deemaa jira subhaanallahi rabbina jaanu haa baasu karaa gadi dabarree mi hanqasin garuu fooqii qabee jira fooqii baankoowwan gara oliitiin dha'ee jira fooqiin amma isin gartan tun laal kun fooqii san gartanii mi laala gara kaaniin qabamtee jirti laal qabamtee jirti subhaanallah magaalaan Dirree Dhawaa akkana fakkaatti iyyanni makluuqa maal fakkaatti sagalee namaatiif waan dhageessu waan biraati rabbi subhaanahu wa ta'ala rahmata isaatiin rabbi najaanu haa baasu hanga jiran nu hordofaadha magaalaan Dirree Dhawaa akkana fakkaatti namoonni adda addaa illee dabarsaa jiranii wanni kun gaa waan isin gartee qadara rabbii ta'uunis ni mala ibiddalli irraa ka'uun ni mala wanni biraa mudachuullee ni malti hiikan qabdu jechuudha garuu waan nu beeynu bichaan dhaamsuu dadhabe makiinaa sadii moo afurtu dhufee ka makiinaa dhaamsuu jaan tokkoon argeanii tokkollee dhaamu dadhabe hoo ibidda ga oofaa jira maa itti guuran ibidda lala akkatti waa ol darbula maa itti guuran waan ka bishaan itti darbu jira jarkaanni ka bishaanii ta'e daa kun ibiddi namatti dhufee jira subhaanallah takkaa waan akkana rabbiin agarsiifne hordoftoota keenya ummataaf du'aayii godhaadha nulleen gaamman tana gara darimataniifuu dirmachuu qabna akkanatti ilaalanitti liivii waraabutti wallaahi Dirree Dhawaa afaan Oromoon beeytanii magaalaa Dirree Dhawaa gandaa Hashawaa magaalaa bakka gartee salbaajtara bakka akka ajaa'ibaatti magaalaa guddoo walakkaa Taywaanii gadi jechuudha hedduu nama sodaachisaa subhaanallah rabbi rahmata isaatiin nama haa dhaqqabu jajjabaadhaadhaa du'aayii nu godha jechuun barbaada magaalaan Dirree Dhawaa irra akkana fakkaatti gaa subhaanallah rabbiin gaa'ifiif fide huwa adhaka wa abka isatu kufalchiisaa bochiisaadha akkana qaba rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala sheer walii godhaadha namoonni hedduunis na dura ganama gabaasutti jiran fakkaatti anillee nama lafaa ka'ee hoggaan hin gartee iyyanna dirmadhee dhufu akkana fakkaatti daarektii ibiddi bakkaan dhaabbatu abbaan fedhe danda'een dhaabuu meeshaan belbelli akkana namatti gadi fiigaa kun bishaan itti naqaa makiinaan dhaamsuu dadhabee jira jechuudha takkaa waan akkanaan garre wallah qiyaamaa maleen jettu iyyanna magaalaan tun iyyitu subhaanallah waan jiru nama jibbisiisaa qabeenyi namaa tokko nafne jechuun taate aboo ibiddi gad dhufe ibiddi dhufe qilleensallee argatte laala kunoo makiinaan dhufee jira waa takka godhuu hin danda'u asuma bilaashuma iyya malee makiinaan kun kunoo makiinaan dhaamsuu hin danda'u ibidda waa takka dadhabame awwaan rabbiin ibiddatti buusen beeku makiinaan dhufee karaa naman dabarsanii wallahi hedduu nama sodaachisaa rabbi rahmata isaatiin nu haa furu sheer walii godhaadha baarakallahu fiikum wajazaakumullahu khairan magaalaa masjida kanarra eega dhaabbachuu eegallee ibiddi sirri deemaa jira kuni ibidda helikopteriin dirmachuu qaba mootummaan helikoptera gadhiisuu qaba bakka jiranirra maali ibiddi hagana gahu biyya hagana walakkaa geessutti ibiddi namni dhumaa jira mootummaan lubbuun namaa ni baati kana kun rakkina waan fiduuf waa hedduu wanni baduuf mootummaan helikopterii yoo kagartee ifaan dhaabni taate dirmachuu qaba waan laaftuudha biyyi takka gubachuu jechuun akkanumatti usan ilaalu jechuun akka waan manni nama tokkoo gubateetti manni nama tokkootu nama rifachiisa magaalaa walitti dhaabbatu ta qabeenya hagana gahu keessa jiru hoggaa gubattu baankii tanatti hoggaa ibiddi deemu dhaamsuu dadhabame hoggaa jaa waan irra guddoo fiduu qaba mootummaan akkasii inshaallah itti dirmadhaadha namni bakka jiru gartee wallahi deemaa jira magaalaan Dirree Dhawaa irra shoora harkaadha tokko magaalaa waa bitatanii gurguruun hin jirtu waa sossaan takka hin jirtu namni qabeenya hagana gahu gubachaa jiru inshaallah achi gaheetiin yoon haalli naa mijataa ta'e isiniif gabaasa hanga sagantaa itti aantu wal garrutti dhaqeetiin naannoo san dhaabbadhaa baarakallahu fiikum wajazaakumullahu khairan sodaachifni alaykum salaam wa rahmatullah sodaachifni gara hundaan itti deemaa jira ani waan akkana takka hin garre wallah
Sana sen duftan. Sana duftan. As jalanin ba? Sio sen tani. Turtani duftan kadrona sin jetani. Sinjiro yamman dufe ya. Ganama saame gat sirami. Ibiddi akame ibiddi kun deemaa jira wala bajira. Andem kun deemaa jira. Ru bak musan guba jira ga. Bakki tunes. Bakki tunama karaawali. Amma achi dhaquu danda'a amman. Hinnen deesu. Ori sesiror. Asi amman asinu dacha. Fooqi san gubbaa hoo? Bakka muka oli tan dhageetin asinu dacha san.